Konfiraansii liigii dubartootaa akka Godina Wallaggaa Bahaattis gaggeessuudhaaf kanaan dura hojiiwwan gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama barnootaa, gama fayyaa, gama qonnaa, tola ooltummaa fi nageenyaan dubartoonni keenya badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa taasisaa akkuma turan dubartoonni godina keenyaas gahee olaanaa kana keessatti taphachaa dhufaniiru jechuudha. Kanaaf shoorri dubartoonni keenya hojiiwwan adda addaa keessatti qaban keessattuu qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuuf gama maaddii guutuu hojiiwwan tola ooltummaa fi wal gargaarsaan akkasumas ashaaraa magariisaatiin karaa gurmaa'eef dhimmicha irratti hubannoo guutuu qabaachuudhaan miseensonni keenya hunda keessatti adda durummaan socho'uun gumaacha guddaa taasisaniiru. Miseensonni kunneen sosochii uumuudhaan dubartoota hunda dammaqsuun sochoostota misooma olaanoo ta'uu fi biyya gargaaramuu jalaa baatee nyaataan of dandeessee wabii nyaata ishee mirkaneeffatte akka taatuuf gumaacha guddaa taasisaniitu kan jiranii. Kanaaf guyyaa har'aas konfiraansii keenya dhaadannoo Gaarummaan Obbolettummaaf Ijaarsa Dhalootafi Misooma itti fuufinsaaf jedhuun sadarkaa Godina Wallagga Bahaatti kabajuu eegallee jirra jechuudha. Dubartoonni keenya gama misoomaa keessatti, siyaasa keessatti ga'ee isaan irraa eegamu gurmaa'anii ba'achuu yoo hin qabne badhaadhinni itti fufaan biyya keenya keessatti dhufuu hin danda'u kan jedhu amana jechuudha. Kanaaf paartiin badhaadhinaa akkuma hundi keenya beeknu inisheetivii haaraa qabatee jiru keessaa wantoonni baay'een gama barnootaan, gama qonnaan, gama investimentiin, gama hojiiwwan nageenyaatiin dubartoonni kun siyaasa paartiin badhaadhinaa qabatee jiru kana gad fageenyaan beekanii yoo sochoosuu hin dandeenye galman ga'u jedhee amana jechuudha. Kanaaf nuti carraa amma arganne kanatti fayyadamne eenyummaa dubartoota qaroomanii siyaasa beekanii barnoota tuun argatiin hafan gadi buunee sadarkaa aanaatti, sadarkaa gandaatti eenyummaa isaanii itti ibsuudhaan dinagdee isaanii akka isaan fooyyeffatan, akka isaan ijaaramanii jireenya isaanii jijjiiran, jireenya maatii isaanii jijjiiran hundi keenya gahee mataa keenyaa taphachuu akka qabnuuf har'a sadarkaa godinaatti iddoo kanatti walitti qabamnee mari'anna jechuudha. Yeroo abiddoota kana keessa iddoo adda addaatti deemtanii akka Godina Wallagga Bahaatti nagaa waaraan kun dhufe keessatti dubartoonnis hirmaannaa guddaadha jechuudha kan isaan argisiisaa turan. Har'as boris nagaaf dubartoota wanti jedhu kun jaarmiyaaleen iddoo kana jirru yoo gadi baane qe'ee jirru keessatti, naannoo jirru keessatti dargaggoota keenya iddoo adda addaa jiran
gorsuudhaan bukkee dhaabachuudhaan nagaa sii wayyaa jireenya sii wayyaa boryoo nagaa taate na fayyadda uummata koo fayyadda hawaasa koo fayyadda karaa jedhu sana yoo deemne nagaa waaraan ammas itti fufee nagaan ta'e misoomni keenya akka amma itti fufee kanatti itti fufa jechuudha. Keessattuu akka godina Wallagga Bahaatti xiyyeeffannoo amma laatameen haalli amma qabiinsa amma jiru kanaan itti fufnee yoo deemne baay'ee wanta nama jajjabeessuuf namatti tolu waan ta'eef gaariidha. Itti fufnee nagaa kana yoo buusne nagaa buusuun immoo mataa ofiirraa jalqaba. Ammallee kan kanaan dura hojjenne caalaa gurmoofnee harka wal qabannee dubartoota keenya sadarkaa gandaa jiran siyaasaan ogummaadhaan dandeettiidhaan leenjii adda addaatiin hobii uumuudhaan cimsinee yoo irratti hojjenne bu'aa kanaan dura galmeessisne caalaa obboleettummaadhaan bu'aa galmeessisnee badhaadhina dhuunfaa badhaadhina biyyaa galma karoora keenya badhaadhinaa bira ga'uu akka dandeenyu kan nu ibsu waan ta'eef itti gaafatamummaa fi imaanaa guddaa fudhannee gadi bu'uu akka qabnu akkuma asii obboleettiin koo kaaste yeroo ammaa kana haala qabatamaa fayyaatiinis naannaa busaadhaan ol qabatee dhibee daddarbaa adda addaatiin ol qabatee daa'imman keenya dhibee adda addaatiif saaxilamanii barnoota isaaniirraa akka hin hafneef hojii guddaan kan nurraa eegamu fudhannee wanti gadi buunu cimina keenya kanaan duraa caalaa cimnee hojjechuudhaan badhaadhina mirkaneessinee akkasumas nageenyaanis kan wal qabatu waa hedduu hojjechuudhaaf kutannoon kanaan dura qabnu caalaa cimnee jabaannee hojjechuu qabna. Nageenya keenya mirkaneessuun waan hundumaa hin caala jechuudha. Nageenya kana mirkaneessuuf immoo irra jireessa dubartiin qooda guddaadha kan isheen qabdu jechuudha. Akkuma jaalleewwan dura kaasaa turanii nagaa mirkaneessuuf kaleessas hojjechaa turre har'as irra caalaatti yoo hojjenne keessumaa nuun qofa asitti ilaaluu hin qabnu. Nu gajjallaa dubartii meeqa jira? Aanaarra dubartii meeqa jira? Aanaarra darbee immoo gandoota keenya baadiyyaarra dubartoota meeqa jira? Dubartoota kana keessi immoo dargaggoo meeqa manaa qabu? Dargaggoota isaan qaban kana immoo abbootii warraa immoo haadhadha kan irra caalaa amansiisee nagaa kana mirkaneessuu danda'u. Dhugumaaf taanaan nagaan hin jiru taanaan irra jireessa miidhamtuun dubartiidha jechuudha. Daa'ima qabattee jirti, mana qabattee jirti. Kanaaf dhimma kana waa malee hin kaane maateeriyaalii kana keessatti gatii ta'eef irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Kan kanaan dura hojjennu caalaa kutannoodhaan yoo hojjenne immoo nagaa keenya irra jireessa akkuma amma godinni keenya godina nagaa, godina jaalalaa, godina misoomaa jedhee sadarkaa federaalaatii kaasee hanga eessaatti nuuf waamame kana irra jireessa mirkaneessuu hin dandeenya waan ta'eef irratti hojjechuullee qabna kan jedhuun qaba. Dhuunfaa keenyaan yoo deemne yoo bittimmoofne hiikaa tokkoyyuu kan qabne hin beekama jechuudha. Kanaafuu gam tokkoon ijaaramni dubartoota maqaa adda addaa qabu akka siyaasaatti siyaasa keenya ceesisuudhaaf qabsoo aarsaadhaan arganne kana karaa guutuu ta'e ceesisuudhaaf ilaalcha wal fakkaataa qabanne tokkummaa ilaalchaaf gochaatiin wal fakkaanne ejjennoo wal fakkaataa qabaanne sirna keenyatti kan dhufu paartii keenyatti kan dhufu diinota paartii keenyaa kamiyyuu gufachiistota paartii keenyaa kamiyyuu sagalee tokkoon qabsoofne gufuu sirna keenyaa hunda buqqisuu akka dandeenyuuf hundi keenyayyuu akka miseensaatti gurmaa'insa miseensa keenyaa toora liigii dubartootaatiin qophaa'e kana keessatti gahee keenya sadarkaa barbaadamutti ba'a ergama caalmaa hojjechuun akka nurra jiraatu ammas of qopheessuu danda'uun nurra jiraata. Hangammaatti qabsoo jijjiirama fiduu keessa jalqabne jijjiirama biyya kana keessatti injifannoowwan gama dinagdeen gama hawaasummaan gama siyaasaan galmaa'e hunda keessatti akkuma amma cimnee hojjechaa jirru kan gara fuulduraattis qabsoon eeggatu keessatti ijaaramni keenya gurmuun keenya liigiin keenya waldaan keenya cimee kana caalaa hojjechuu danda'utu irra jiraataa kan jedhu ejjennoo paartii keenyaa akka ta'eef ergama keenya akka ta'e irra deebi'ee isin yaadachiisuun barbaada.